Mana kitaaba Abrahootiif namoonni fi dhaabbileen garagaraa kitaaba 1738 deeggarsaan kennan. Manni kitaabaa kun kitaabota miliyoona 4 kan barbaachisu yoo ta'u eega hojii eegalee hanqa ammaatti ji'a 3 keessatti kan arraa dabalatee kitaabonni 12,000 sassaabamuu qindeessaan mana kitaabichaa obbo Masfan Gazzahaany ibsanii jiran. 5200 የሚሆን መጽሐፍ በራሷ ወጪ ሁሉንም ነገር አጓጉዛ የመጣች በመሆኑ kitaaba 5,200 kan ta'u baasii mataa isheetiin alarraa kan nuuf fidde barattuu Beetaleem Salamoon nan galateeffadha. Ambaasaadder Maarqos kitaabota waggoota 40 oliif mana isaaniitti sassaaban insaayikiloopiidiyaa dabalatee kitaaba 905 miseensa Yuunivarsiitii Finfinnee kan turan karaa maatii isaaniitiin kitaabota 997 kolleejiin maayikrooliinkii kitaabota 287 nuu gumaachuu isaaniitiif nan galateeffadha. Torbee dhufu keessattis mana kitaabaa kanaaf kitaabonni 16,000 deeggarsaan gara biyyaatti galaa jiraachuu obbo Masfan ibsanii jiran. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbilee fi namoota deeggarsa kitaabaa taasisan galateeffachuun waraqaa ragaa kennanii jiran. ሌሎች ወገኖች እንዲማሩ እንዲበራላቸው ብለው መጽሐፍ የግል መጽሐፋቸውን ሌሎች ማስተባብረው ያስረከቡን ኢትዮጵያውያን ሀራ ለሚሌም ብሮ አከበረተን አከይፉፍ ጃኒ ኪታበ ዱንፋ ሳኒስ ተይ ቃሞሌ ብሮ ቅንዴሱን ኢትዮጵያኑን ኪታበን ውጉማቸን ከነን ብሮፍ fakkeenya akka ta'an eegna. Manni kitaabaa kun Abrahoot ifaan kan guutame ifa kan kennu jedhamee kan moggaafame inni ijoon sababa dukkanaan sodaa boodattaafummaa fi shakkii jiru balleessuun beekumsaa fi ifni akka nu baay'atu akeekuufi. Namoonni arra deeggarsa kitaabaa gumaachitan kunniin kanneen birootiif fakkeenya guddaa taatan kan jaan Dr. Abiy kennuun waan qabanirraa qooduun egeree booruu ijaaruudhaas ja'an mana kitaabaa Abrahoot kitaabaan guutuudhaafis koreen hundaa'uu ibsanii jiran. ለሚቀጥሉት አንድ ወራት በርከት ያሉ መጽሐፍቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ አሰባስበን ለአብርሆት ቤተ መጻሕፍት ለማስረከብ ስራ ተጀምሯል። ጂኤታኑ keessatti sadarkaa addunyaatti kitaabota hedduu sassaabuun mana kitaabaa Abrahootiif kennuuf hojiin eegalamee jira. Obboloonni keenya alaa fi keessa jirtan kitaaba deeggaruu barbaaddan karaa koree kanaatiin kennuu dandeessu. Manni kitaabaa kun haala gaariin kan ijaarame waan ta'eef lammiileen biyyattii kitaabaan guutanii giddugala beekumsaa gochuu akka qabanis Dr. Abiy waamicha dabarsanii jiran. በዚሁ እሳቤና እምነት መጽሐፍ ያላችሁ እውቀትን ማካፈል አትራፊ መሆኑን የምታምኑ haaluma kanaan namoonni kitaaba qabdan bu'aa qabaachuu kan amantan beekumsa kennuu waan kana baay'isu malee kan hir'isuu miti. Kennuu waan qabnu irratti kan dabaluudha. Bakka bareedaa kana iddoo beekumsa irraa bitamu gochuuf akka qabdan adaraan jedha. ኢትዮጵያውያን ሐሳብም መጽሐፍም እየወረወራችሁ ይህንን ላይብረሪ ሙሉ አድርጉት። dhiheenyattis muuziyeemiin saayinsii akka banamus Dr. Abiy eeranii jiran. ከዚህ ላይብረሪ በጣም ደግሞ የሚበልጠውና እጅግ ተስፋ ያለው የሳይንስ ሙዚየም እሱም ከጥቂት ወራት በኋላ mana kitaabaa kanarra kan caaluu fi abdii guddaa kan qabu muuziyeemii saayinsii ji'a muraasaan booda ni banama. Guddinaa fi bareedina isaa wanti qabatus guddaadha. Isinis beekumsaa fi bu'aa kanarraa kan fayyadamtan isin haa godhu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qaamolee deeggarsa kitaabaa taasisan galateeffachuu fi beekamtii kennuudhaaf hojii irra turanirraa waltajjii kanarratti kan hirmaatan ta'uus hubannee jirra.